ثم بالله يدو تكن غمده sigale ani isinitti me durai walam gammachus qaba akka nattis dhagame jira waan ilmoo kiyyaatiif an guyyatta akka mucaa kiyyarraa guyyaa lama buleen beeku guyyaa sadii yoo xiqqaate guyyaa lama sadii sanuu ila iskuula fiyyo minaamin irraa akka inni mashguulan taaneef jedheefa jalaa yoo miliqe malee in dhufa mucaan guyyaa takkaa guyyaa lama waan jalaa miliqe akka inni seeran baratuuf dhufee olaatum hin beeka waan ta'eef manni waluun bira manni kenna sigale so kanaaf natti dhagama malee waan bira alhamdulillah hedduu gammade taani walitti dachaana gaafii yoo qabaatan immootu gaafii keessanii viidiyoo isin hojjedhachi jalatti barreeffattanii deebisa akka dhuunfatitti gaafii kabaja qaba gaafii argitee bifa wannoo jedhe yoo niin jiraame bifa beekumsaa qabu bifa kabajaa qabu yoo ta'e deebisa gaafiilee bira ani maraattota warra taa'ee haasa'u taa'ee ofiitti tasnaan silkii baay'ee silkii sadii moo lama qaba yuuzarii tokko asiin nama bira hordofaa tokko achiin in taa'ee in tasnaanna maaliif nan aarsu ani waan namni jedhu kana waggaa afur dura limdii naatee waan ta'eef hin beeyta yoo yaadattan ta'e gaafa jalqabaa walitti buunu sanii hedduu ajandaa ture waggaa tokkoo fi cinaa ol gisee san baradhan san dura anaaf haaraa turani miidiyaa irratti hin beeytanii nama tuquu fi kabajaa fi waan hundaan hin beekama waan ta'eef wannoo jedhe so galatoomi saadiq akkasii anammallee rabbiin hamtuu afaanii nan baasini rabbiin gisee kamuu unkaan nama akkasiitii miti nama nan beeyneef rabbiin hamtuu na yaachisine yaadina isinillee kanuma isin gorsa wallaahi nama haga feetan jibbitan hamtuutti yaadina maaliif jennaan hamtuun mana isin seenti so akkasitti na hubadhaa ulfaadhaa galatoomaa thank you akkubaa qabdii wacni wacaa miti sagaleen kiyyoo sin jee gadhiifama narraa ta'aga Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraanii naasofta waa'ee kiyya kana. Baga gammadde habibi baga gammadde jechuun nuti bajoo birallee hin qabnu yoo nutti dhaga'ameera siifi mucaan addaan ba'uun haa ta'u malee gammachuun walitti fufa inshaallah yeroo gabaabaatti atillee inshaallah akka biyya isinii baatu abdii guddaa qabna inshaallah akka isinitti hin dhaga'amne jabaadhu ati abbaa gaariidha dhugaa dubbachuu fi no anillee gaafa duraatis gaafa sagalee isii ta'uusi walumatti isin deebisuuf malee nuti bajoo biraan qabnu atillee hin beeyta akka ani bajoo biraan qabne kanaaf rabbiin bakka isii deemtisam isii haa taasisu nuti bajoo biraan qabu oromollee wanna tubachuu qabdu maaliif waliin isin beekanii waliin beekamtanii isin lamaan ijoollee daa'ima nama gartee eega biyyaa ba'e walitti dabalame waan ta'eef kanaaf namni waan isin jaalatuuf waa isiniin jedha malee osoo si jibbanii waan keetin dubbatan kanaaf atillee namoota tokko tokko laaltee hin dubbatini namni si jaalatu baay'eedha yoo namni lama sadii si jibbee ka si jaalatu hedduudha wallahi an dhugaa dubbatu waan na jibbeef deebisuun dhufne an namootuma bakka hin jiraami ani baay'isawee gaafa isiidhaa gammadda kana gammaddatti yaada maali jennaan fi jidduu ilmootu jira ilmoon immootu ilmoo tiyyaaf immoo an dirqama gammada jaaladhe osoo hin ta'in dirqama gammada huni fedhii fi kaayyoo kiyyaa gaafa namni naa gammadani faallaa gammada namni gaafa akkasitti gammadu san namni tokko bar waan na aaru faase namni akkamitti dhala ofiitti taara yaabo waan ana soo danda'ame kanaadaa miti maarsii gubbaa naa akka ba'u barbaada warri ilmoon tiyya maal taate maarsii addunyaa bira so ani dhugaa rabbi jaalala bakka jaalalli maal akka ta'e na agarsiisutti gammadee dhufeeyyan malee ani qeeqa nama tokko nama lama maal amma maqaa yoo ta'e vaaliyuu isaan kaasu nama baay'ee namni tokko taa'etuma yaada hin jirre addunyaa kanarra hin jirre faa nama haasa'u jira warra yaada addunyaa kana nutu oofe warra jedhee haasa'e faatu jira warra ajaa'ibe bakka sila of bira fide moo Itoophiyaa of bira fide moo Keeniyaa of bira fide moo Suudii kan na jechisiisu faa ga'e ay nuti beeyda namoonni tokko ani wallahi waan irra deebi'ee borillee illee waan gurra sii dura dhageettan jalqaba hanga xumuraatti dalagaa kiyyaan isinin jedhe
nama tokko qofatu kana keessa harka qaba. Ispoonsara isii har'a Kanaadaa geette kana nama tokko qofatu harka keessaa qaba. Oromoo miliyoona 60 keessaa kun kijiba. Anarraa kana jechuudha nama tokko bicha ka anarraa hafe nama tokko. Guyyaa tokkoon galateeffadha nama sana. Ni galee. So namoonni biraa Rabbuma ofiiti saalfii dhiisetuma waan ana akkas godhee nuti akkas godhee ani hin qaanfadhe dhugaa Rabbi akkasitti yaada galatooma hundi inni guddaan mucaan kee bakka san ga'uudha isiin nagayaan bakka san ga'uudha dhugaa dubbachuuf ani bajoo lee waan tokko dhaga'een qabu akka godhadheetti yoo gaafa duraa sitti muddeetiin jira haga tokko qoradhee qorannoodhaan gartee mirkaneessee jennaan akkati daa'ima kee sirnaan guddisaa jirtuu fi akka isii masruufaa jirtu adda hubadhee jennaan sirraa dhaabadhe dhugaa dubbachuu fi miidhallee fi miti. Kanaaf namni gaafa si keeku waan isin jaallatuuf malee waan si jibbuuf miti. Bakka kanatti naa hubadhu jechuun barbaada. Waannaan immoo waanaan rabbiin isinillee warra achitti hafe hunda warra kaayirootti hafe hunda rabbi carraa isinii haa baasu. Rabbiin hunda keessan isinirraa haa jijjiiru isin jechuu barbaanna. Baay'ee Oromoo warra kaayiroo hin jaallatu. Osoo isin jaallachuu baatanii waan keessa yeroo baay'een dubbatan. Gara kanaan hubadhaa isin jechuu barbaadaani. Kanaaf ati immoo abbaa gaariidha. Ilmoo keetiif abbaa gaarii akka taate immoo warri gartee keessatti isin beeku isin mirkaneessinaa. Kuni immoo hubatamaadha Oromoo duratti. Ilmi sun haala saniin guddachuun haala saniin barnoota isaa oofachuun isaa sun kuni namoota si jibbanilleef deebii ta'a jedheetii yaada. Osoo atuu deebiin kennine haalli mucaan sun itti guddate haalli mucaan sun keessa ture dhugaa dubbachuuf deebii ta'a jedheetii yaada. Ummu firilleen guyyaa tokko waa'ee kee dubbattee hin qabdu osoo isin dubbattee qaccee qabanii fiiganii jechuudha. Kanaaf ati jabaadhu rabbiin isinirraa haa jijjiiru warra achitti hafe hunda keessan tokko lama osoo hin taane hunda keessaniif carraan haa bayu yoo isin achi gammaddan ummanni Oromoo hin gammada. Ummanni Oromoo gaafa isinirraa jijjiiramtu isiniif gammadaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan hubadhaa namni hunduu namni isin jibbu hin jiru namni tokko lama immoo nama keessan dhabamu namni nama jibbu namni nama cabsuu barbaadu namni gartee akka isin guddattan hin barbaanne hin dhabamu waan ta'eef haaluma kanaan hubattanii hunda keessanii rabbi carraa gaarii isinii haa baasu yeroo gabaabatti rabbiin sii fi mucaa keetillee wal biratti nu haa agarsiisu jechuun jaaladha. Ulfaadhu galatoomi fi amaanillaa. Wallahi galatoomi isaa fi kenna wanti biraa hin jirtu dhuguma akkuma jette baay'ee namni siqee qullee hin jiraanne hin jabaattu iyyuu. Ani maaltu naan ta'in beekta maaltu akka naan taane tokko isinitti himu ani faarfamuun jaaladhu maal keessattuu maalitti naan jedhe gisee baay'ee hoo ati bar ilmoo keetii akkas taata ati ilmoo keetiin dhaabatta ati ilmoo keetii yaa habiibi dhala kiyyaa barka isaa eenyu abbaa kootiif jiraadhaani akkamitti faarfama ilmoo kootiif inumaan fedhu wallaahi ani ilmoo kiyya yoo hin jiraanne maal godhaa dhaladheeyyu maaliif addunyaa jaartii fuudhummaa nama barbaachisa yoo ilmoo ofiitti hin dhaaban kana baay'ee hin dogongorina waan hin qabneef namoonni amma ilmoo hin qabne miira kanan beeytan ta'a. Ilmoo keetii jaalattee osoo hin taane dirqamtee dhaabatta dirqamtee kuni dirqama rabbiin irra namatti kenne an akkamitti ilmoo kee akka malee jiraachiftaa ilmoo keetii ati hin jirtu nam jedhama lafattis online irrattis baay'ee ani fedhee osoo hin ta'in dirqamaan isinin jedhe gaayis dirqama osoo jibbiteefuyyuu tokko tokko nama maratee kan dawwala araba innaa akkasii ilmoo keessan garuu dhugaa qaba namni amaanaan ani isinin dhaamu gisee baay'ee wallaahi gisee baay'ee wanti hamaan tokko baay'ee inni beekta namni keenya dhugaa qaba ilmoo fa'aa walirraa dhalchee ilmoo fa'aa walirratti gatu wal dhiisuu mijaartii miliyoona takka fuudhe obboleessoo garuu ilmoo ta'e hin gatin yaa obboleessoo yaa obboleetti ilmoo ta'e akkati xab gootee ka guddifattu dirqamni si ka dhalaatillee ka dhiiratillee ka gattu gisee baay'ee namni Oromoo kan itti wal dorsu wanti ani biyya kanatti koo keessaa addana godhu ani ilmoo xiyya irratti du'a laan nan du'a
ol dhiisnee guyyaa takka ilmoon jidduu ta'e takkana jettee hin beektu dirqamtee akkasiin guddattuuf waliigalteen kenna firmaan jalqaba adda ba'uun adda baaneemi garuu wanni anaafisii irratti waliigallee agarraa lola takkaaf rafshaa takkaaf kissii takka malee deemne ilmoo ta'e irratti akkana oli malee akkana gadii miti miizanni kenna gubbaa jira ilmoon ilmoo namni baay'een ilmoo irratti gatee itti wal doorsisa yookaan isi gatee deema yookaan isa gatee deema kuni waan balaafamaa irraa hama ati nama hama gaafa jiraatu keessattuu gaafa jireenya taree wayii ta'e dubartii namni akkasii yaadda sanitti odoo ani yaade fakkeenyaaf amma namni gizee baay'ee maan naan jedha maaltu namatti dhadhagame warra mana jaalatu beektaa suuraa maa itti maramteen kaane suuraa maa akkasiin goone waan akkasii takkatu taa'a yaada xiqqoo callisaatuma ofuma keessanii taa'a yaada mijattii tana kaleessa rabbii hiree walitti nu fide waliin jiraanne alhamdulillah yeroo gaarii dabarsine daltee miti ilmoo 12 daltee ilmoo 15 daltee addan baata maaliif sun qooda rabbii hireedha anaafisiitu beeka anaafisii ta'ee fi naa ta'ee walazab sura namni addunyaa haara osoo jiru nagaan adda deemuun akka jiru waan hubanneef karaa dippiloomaasiitiin ilmoo ta'e akkana goonee guddifne jechuudha. ilmoo ta'e guddisuu bichaa osoo hin ta'in ilmoon ta'e hireen isii of duraa maal ta'uu qabdii ka jedhurra alhamdulillah rabbil alamin rabbiin jireenya baqqaa tanarraa jijjiiree argite ilmoo xiyyaafis illee lafa nagayaa rabbisii keessa jechuudha. ani lafa nagayaa san amma doolaara 10,000 kafaladhe deemuu wallaaletti waan akkasii yaadachiisuu barbaada. Gaafa biyya namaa deemamu waan prosesii adda addaatu jira baay'ee. Prosesii jiru keessa fakkeenya fudhanna. Keezii injira waa barreeffatta yaani gaafa biyya biraa deemtu namni biyya biraa jiru hubatuu dhabuu danda'a namni biyya baqaatee fi Ameerikaa fa'aa jiru hin beeku. Keezii barreeffatta keezii kana gaafa barreeffattu wanta adda addaa mallaqaanis hin naqama namootaan kominikeet gochuu jira kan mallaqa illee hin taane waan adda addaa inuma jira. Waan adda addaa kana guutuu gaafa jaarsaaf jaartii taate waliigalteen jidduu jira kana lamaayyoo hin jiran akkan taane hin beektan amma hin beektan. Fakkeenyaaf amma mucaan kiyyaa kana biraa deemuun barbaadu osoo jedhe seerri naafis hin eeyyama isiifis hin eeyyama jidduu kanatti hireen isillee tiyyallee hin citti turte. Nuti sadarkaa isin yaaddatanitti osoo yaadneetu nuu citte jechuu barbaadetti nuti sadarkaa isaa irra jiru qubaan qabu. Waan isin haasoftan san irraa addunyaa isin keessa walii mormitan san irraa bilisa addunyaan nu keessa jiru tabira ta isin haasoftan tabira. Anyways ana kana san jechuun barbaadu warri qeexanis rakkoon qabu miidiyaadhaan fooloon tana yoo shaqqalatamne tamee shaqqalatamaa miti shaqqaladhaa isin eeyyamnee jirra. Qeeyni nuuf amala ana mata sadii afuruu qeeqamee waqqafamee waan jedhe garuu gizeetti hettanii of dhaaddan kiji xiqqoo natti dhadhagaamayyu waan ani itti dadhabe tokko namni biraa gizee ittiin dhadhaadhatu na aarsu eegalee boo wallaahi wabilla namni guyyaa tokko siin jedhee akkuma oromummaatitti namni giriisha shilingii tokko cabaa tokko darbatee yookaan akkas jabaadhadhee jabeessee hin beekne gaafa kreditii namaa tira dhaabattee akkana goone naan jedhu xiqqoo nama aarsa. Ana sogootaniif illee natti tola ture maaliif jennaan uuma gaariidha namni yoo waan gaarii godhen gammada garuu alhamdulillah ani sadarkaa isaa irra illee hin geenye siigale kanaaf akkasitti hubachaa deemuun gaariidha gizee tokko yoo wanti tokko baay'ate haasa'ame dhugaa fakkaata beektanii baay'ate gizee haasa'ame dhugaa fakkaata kanaaf ani sijjammar kanaafuu yuusenne warri naa gammadanii fi warri ergitanii gammadii isaanii qoodatan anaaf gammadanii naa galatooma jechuuf seena dhugaa dubbatuu fi tanuma keessa immoo yaada kiyya ibsadhadheeti hangara kiyyaa hedduu gammadee hedduu natti tolee naaf galatooma baga naa gammadanii isinii galee ilmoon immootu normaali haadhaaf abbaa ta'e narraa gaafa boonunuu akkanatti booyaa baane dhugaadha nama hin dandeessisu akka dhuunfaa kiyyaatti hedduu dhiphadhe sii galee akka gaafa duraa sanii miti akka gaafa dura ilmoon tiyya ganaa deemtu jedhee akkana qalbiin onna dhaabataa ture aguma inni deemu na jedhee maaliif dafee anillee jala waa godhuudhaaf jedhee hin jiraame namni hin sochochaa bara namma wallaahi summa billaahi amantanii amanuu baattanii oduu ilmoon tiyya biyya kana jiraatte ani isa gatee hin deemu maaliif ilmoo gatee deemuu kaayyoman qabu jireenya kiyya irratti achiin gaadhee duuba deemuu fadha malee amaluma kiyya kun sin amanuu dhabuu dandeettan hatta ispoonsara Ameerikaa hin gaddan dura cuftettana
nu dura akka isaan galfatan godhe nu dura galfattanii nu boosin booda maaliif biyya baqaatti gatee ilmooti deemuu abadan hin feene taraa akkasitti qofa laa qabaadhaa isin jaalladhaa isin kabajaa yaada namni dhuunfaa akkasumatti fooloo guddeeffatu faasa hundallee dhugaa gootanillee haasoftan gaarii miti namni keessattuu ilmoo qabdan cubbuu teessan ilmoo ittiin hin galatinaa namni bultii kana of duratti seenu barbaadamu cubbuu bultii teessan ittiin hin seenaa anomaa nanaarsullee natti noo'ullee natti hin qorrullee hin beeytanii deebii kana deebisuufillee hin jarjaru maalifi hin beeka gaa miidiyaarra hin bubbullee barsi bara 2012 miidiyaarra dhufeen tiktookii dheengadda dhufne malee bara 2012 irraa yaada akkuma diyaaspoora medhi Itoophiyaa irraa eegale so waan hundaa hin beeka itti beeka jechuudha kanaaf akkasitti hubadhaa naa galatooma kanuma jenna gaa wanni biraa wanti jennu hin jiru inni dhumarratti jechuu barbaadu dagadhe viidiyoo tutture fa'aa baastanii waan keezii waliin qabanne fa'aa walitti hiitanii xiqqoo isaallee ofirraa dhiisa amma dhimma umufiraa ol deemuutii fi dhimmi jireenya keessa jiru kana faana dhibee waa walitti dharabbii jedhamee maal waan wal fakkaata waan wali fakkaate dhachiisanii mee waan walitti fidana dhimmi imalaa dhimma biraa imala namni ni imala dhimmi jireenya keessa jiru kan biraa namni maa walitti hidhamee waan hin fakkaanne lola wayiitii miti sargii wayiitii miti imala kun so wali waan wal hin fakkaanne giddima walitti fiduun gaarii miti maachi gochuun gaariidha waan deemu tokko maachi gochuun bareedaadha dhimmi sirriitti miidiyaarra deeme takkattiin immoo anaaf isin waliin haasofne ilma waa walitti qabnuuf hin haasofne yeroo kamuyyuu haasofne jechuun asuma ta'e asuyyuu teenye fakkeenyaaf waciyyoo barbaachisu naa bilbilanii kiraayin barbaachisnaan asbeeza wanta adda addaa barbaachifnaan waliin haasofne yaani ilma waan jidduu teenye jirtuuf kasanirraa fi keezii biraa walitti hin qabnu maaliif walitti hin qabne namni adda bahee keezii biraa walitti hin qabaatu namni kun egaa gaafa adda bahee jireenyi dhaabu si galee jireenya jiraachuu danda'a jireenya dhuunfaasaa sinii gala jireenya dhuunfaa gaafa jiraatu keessattuu gaafa jireenya tare wayii ta'e dubartii namni akkasii yaadda sanitti odoo ani yaade fakkeenyaaf amma namni gisa baay'ee maan naan jedha maaltu namatti dhadhagame warra mana jaalatu beeyta suuraa maa itti maramteen kaane suuraa maa akkasiin goone waan akkasii takkatu dhufa taa'a yaada xiqqoo callisaatuma ofuma keessanii taa'a yaada mijattii tana kaleessa rabbii hiree walitti nu fide waliin jiraanne alhamdulillah yeroo gaarii dabarsine hireen immoo adda nu goodde ilma walitti arganne adda baan mijattiin tun dhaabattee wayi hafti hiree bar hin qabdi hiree hin qabdi wayi jaartii waggaa 90 taate hiree hin qabdi soo nama hiree qabu tokko immoo namni odooman fakkeenyaaf namni jaalatee kan itti dhufu taate waa xiinxalaa deema namni waa jaalatu kun maal xiinxala namni kun erga adda bahee maal balleesse badiilee inni qabu maal ka jedhu sammuu keessa nama dhufu so jidduu kanatti osoo waan akkasii godhe osoo immoo keezii wayii jiraatte yaaddeerta kana anaaf osoo hin taane isii dhafuuyyuu isuma dhugaa namni isii jaalattan keessattu namni isii jaalattan fakkeenyaaf jedhe nama jaalattu yoo osoo qabaatte fakkeenyaaf ilaalamu qabaatu dhabuu siin beekan osoo an dhaqee akkas jedhe jireenyi sun bade moo hin badne yaada akkuma dubartiif akka dhiiratitti wallaahi wabillahi isuma dhugaa isuma namummaa isa gir jettanii homantii waa waccanii mitis akka sammuu bal'aatti akka nama guddaatti yookaan dhiisa fagoo hin dhaqinaa isin warra as jirtan yookaan jaarsaaf jaartidha yookaan immootu fireendii qabdan namni akkanumaan lafa kophaa taa'u hin jiru sun kijiba fireendii ta'e takka ta dura amma wajji jirtu takka fireendiin duraanii yookaan immoo jaarsi duraanii dhaqee bira digalee kominikeeshinii walitti dhufuu jiraate yoo haasaa woo akka kennaa kana ilmoo jidduu hin jiraanne waa wayii goote jireenyi sun imatti fufaa namichi sun yookaan mucaa sun yookaan mucattii sun taa'eetuma silaala akka ariifatitti yaada hiree namallee balleessuu hin barbaannu akkuma hiree ta'e na tolfannu hiree namallee tolchaa deemuu barbaanna
Kanaaf malee hammeenyi hin jiru isin hin jedhu. Odoo hammeenyi jiraate ilmoon tun akkasitti nu jidduutti nagayaan hin guddattu. Ilmoon gammadduun taatu osoo anaa fi isiin jidduu hammeenyi gizee hunda yookaan lolli rabshaa wayii jiraate. Kissii wayii guyya takka wal kasaasne hin beeynu. Isin ajaa'iba namni guyyarraa wal hidhaa wallaaf guyyarraa wal kasaasa eerpoortii wal deebisa maal isin hin jiru kun hundi wal kasaasne hin beeynu. Poolisa walitti finne hin beeynu. Mana hidhaa wal dhaabne hin beeynu. Kararra wal hariine hin beeynu. Qaawwaa kanarra warra obboleessa uummanni qaawwaa jedhama biyya kanatti kaaffen. Awannoo wal hariya sikiina wal hariyaa wal amman warri walii gadhiisi warri hojii jiru hin jiru kun hundu. Biyyattiin immoo biyyattii wal doorsisanii miti. Ila Afrikaa taate biyyattii wal doorsisanii miti. Biyya waan feete fedhii keetiin gootu. Fakkeenyaaf har'aasuma ka'ee dhaqee mana wayii sitti cabsee sitti seena osoo jedhe hin danda'amu. Dubaay seerri jira, Ameerikaa seerri jira jedhanii seerri biyya kana jedha. Hin jiru nama doorsisuun hin danda'amu. Namni baay'een maaliif akkas isin jedhe? Barree jirra gaa miidiyaa gaaris fudhachuu, hamas fudhachuu, gaddas gammachuus itti barree jirra gaa hin baratama. Miidiyaa kanarratti dulloomne dhugaa dubbatuuf miidiyaa kanarra waggaa 10 wayii ol jirra. Waan hundatti beekna siyaasarraa, jaalalarraa, arrabarraa, faarurraa, argitee hayyummarraa, wallaalumarraa waan hundaatti barree bareeda jechamaa fi egaan amma dhimmi kiyya sanii miti dhugaa dubbachuu fi yaa dhimma har'aa kaleessa jirurraa waan takka lama dubbachuu barbaada. Duraan dursee hundi keessanuu galatooma jechuu barbaada. Maaliif galatooma isiniin jechuu barbaade? Nama jechuun nama gammachuu nama waliin qoodateedha. Nama jechuun nama argitee gaarii bakka gaarii hawwii gaarii namaaf qabudha. Hawwii gaarii ana dabalatee mucaa kiyyaa fi haadha mucallee dabalatee gammachuu warri qoodatan hedduu galatoomaa ulfaadha. Maaliif jennaan namni bakka gaarii ga'uu barbaadu, namni gaarii of duratti ta'uu barbaadu, namni immoo ilaalchi isaa sirrii ta'e jaalala namaa kenna jechuudha. Jaalala nuu kennitaniif ulfaadha galatoomaa hundi keessanuu jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf gammachuun tiyya gammachuu keessanii ana akka dhuunfaa kiyyatti hedduun gammadee. Maaliif jennaan siigalee namni bakka gaarii wayii yookaan iddoo gaarii wayii argatu namaaf gammada. So ani gammachuun kiyya gammachuu keessan ta'e naa gammadu keessanuu waan guddaadha. Siigalee yaa akkuma nama qabittuun beeytangaa ilma ofii miti biyya biraa deemee miti xiqqoo ollaa wayiitu yoo bule xiqqoo namatti dhaga'amuun malaa sun noormaalidha. Suni miira maatii jidduuti waan ta'eef dhaga'amuu malaa garuu hin danda'ama. Uumaa rakkoo miti. Duunuun jira mire duunuun jira waan ta'eef anaaf suni rakkoo miti. Maaliif jennaan namni lubbuun jiruuf wal argaa tokkoffaa, lammaffaa immoo ani dhugaa dubbachuu fi biyya kana keessatti namoonni natti dhiyaatan na beekanii sababa ilmoo kiyyaa kanaa carraa baay'eef dabarseera. Fakkeenyaaf carraa biyya biraa deemu dursa osoo biyya kanaa isan baafnu yookaan osoo inni na dura hin deemne eessayyoo akka hin deemne addunyaan na ragaadha. Namoonni biyya biraatiif jiranii na ragaadha. Namoonni tokko tokko waan ani ispoonsara kana isaan erga deemanii anaaf himina akkasitti fudhatan isinii galee. Ani garuu jireenya kiyya keessatti baay'ee wanta isin beeku qabdan wanta akka ilmoo kootii dursa kennuuf hin jiru. Baay'ee sarara diimaa dursa waa wayii amaluma kiyya kun gaafa inni dhalatarraa baay'ee kana haati sallee beekti, hiriyoonni kiyyas beekanii, namoonni natti dhiyaatan hin beekan. Du'ee 10 gubadha malee osoo ilmi kiyya biyya baqaa keessa jiru biyya biraa bakka biraa deemu akka hin eeyyamne kana hin beekan namoonni natti dhiyaatan. So ani hedduu gammadee fi akkuma jirutti ta'ee jechuun ilmoon si biraa deemuun si dhaga'amuun akkuma jirutti ta'ee
gammadee fi maaliif carraa barnootaa qabaa, carraa adda addaa qabaa. Si galee anallee xiqqoo na boqochiisuu danda'a. Maaliif jireenya ilmoo gaafa jiraachiftu namni ilmoo qabuun beeka. Ilmoon hagam akka wacii baasuu itti dandeessuun beekta. So aga tokko bakka wayii sirraa qabata. Kunis hin jira. Hunda caalaa immoo ani kan na gammachiise carraa barnootaa guddaa argata. Biyya kanatti carraan barnootaas jira garuu wanti biyya kanaa biyyuma kana. Anyways ani amma kana san hin jedhu dhugaa rabbii hedduu naa galatooma, naa kabajama, naa jiraadha. Thank you so much. Du'aayi warra naa godhetu jira, warra mootu waayizoo naan jedhe jira, waa'ee jira waan ta'eef hedduu naa jiraadha jechuu barbaada. Waan biraan jedhu namoonni qeeqanillee immoo hammeenyaaf ta'uu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf amma duraan nama nagee quxxaara ture amma xaaruu dhiise. Maaliif dhiise? Macheem namni gaafa fakkeenyaaf mucaa kiyya jaalate dirqamanas jaalate jechuudha. Maaliif jennaan mucaa kiyya sanii erga bakka gaarii wayii hawwe ani immoo wanti nan jiraadhu mucaa kiyyaa waan ta'eef mucaan kiyya bakka gaarii wayii ga'eedha amanaa hin aaru. Maaliif isaafi mire isa jechuun immoo anaa mire an akkasitti fudhadha waan ta'eef hin aarre nama hundattuuyyuu. So wanti na dhagaamee jiraata mucaan mana biraa deemuudha malee wanti biraa hin jiru jechuudha. Asaa kanallee dhiifama baay'ee hin danda'u miidiyaa kanarratti beektan yaani gizee lafaa kolfee taphachuu malee. So duula xixiqqoo natti hin dhageessu jechuu barbaadetan namoota tokko tokkotu akka waan bakka waa wayii godhee fi ofii oofee midhaan natti haasa'an. By the way jalqabarraa gadhumaatti hojii kiyya wanti hunduu amanuu dhabuu dandeessanii isinis lubbuun jirti. Wanti hunduu hojii kiyya ani immootu waan qaama kiyyaa godhe tokko faarsuun jaaladhu, of dhaadhessuun jaaladhu. Namni maaliif fayyadani? Bakka akka waan ofii godhetti kadhaadhatu ajjiren kolfaani taa'etu saanumni kun maaluma ta'e jedha. Sil namni kun maaluma ta'e. Quba qaba ofii osoo bee waan wayii quba qabaatanii godhanii. Sinii galee kana sani jechuun gaarii miti. Walumaa galatti wanti ta'ellee anumaan ta'e of duratti illee anumaaf ta'u hundeemaa namoonni biraa akkasuma bilaasha sammuu fi nyaatina jechuu barbaadetti gammachuun isinarra gammaddanii godhaa jirtan kuni uuma ani godhe waan isinitti hin mul'anneef ta'a malee dalaguma kiyyaa ani of faarsuu fedhu amma ilmoo kiyyaaf akkas godhe bakka gaarii saniin gaadhe waan wayii godhe ilmoo kiyya akkas godhe ani wayii orma ta'anii waa isaan haasaa akkas godhee fi midhaan jedhee akkamitti haasaa sheemidha. Wallahi namoonni garuu bakka jiraachuu isiitu qaqquma hin qabne hundi waan asii Kanaadaa kana fuudhee fide akka waan asii argite ispoonsar biteefi bakka ispoonsar isiin naqattee dimantanii amma Torontoo jirti. Namni kana beeku hin jiru walaakin ta'anii waan biraa haasa'aa jiran. Eessa akka deemtee yoo hin beekne faatu wayi nuti akkas godhe midhaan birii tokko. Neetwoorkiin na qaqqabee akkuma beekamu anatu deemsisee waciin birii tokko miti hin beekan jireenya isiitu. So jaarsa seeti dhugaa dubbatuuf galatoom reedii keenya si adda baane akka namaatitti dhugaadha. Kan adda baaneef kaa namni jireenya keessatti gaafa wanti adda addaa walii si galchuu didu adda baata. Garuu mootu karaa dippiloomaasiitiin nagaya turre jechuudha. Amata afur erga adda baane amata afurii kana keessatti balaan hin jiru nagaya malee. Amata afurii kana takkaa deemi dalagadhu ari'ee mana dalagaa geessee hin beeku waan isin ajaa'ibu. Guyya tokko dalagatuuf mana hojii deemee hin beeku. Maal rakkatte maal isii barbaachisa maal nyaatta maal uffatta maal dibattaan anarra warra haasa'u kanarra ture. Ilmoo kee akkamitti qabattaa ilmoon qananii keessa ture anaaf isii jidduutti bakka deemu hundi giraa gabbaa'e barbaadan kan walakkaa dhufa barbaadan kan walakkaa dhiyaa barbaadachi dhiyaa barbaadasi deema kan ilmoo kiyya dhiisa.
akkamitti akka guddatee fi maali isinuu argitanii isaa miti kana misi haasofudha jechuudha. Ani kan na ajaa'ibe namni isii tana mummufiroo jechuudha. Rakkattee jirti jedhee cinaa dhaabadhee jira jedhee ragaa bahu tokko yoo jiraate tokko warra akka nama xabaqaa of mi'eessuuf of ana jibbisiisuuf haasaaniif baana deebintu birrii tokko jireenya ergaa gaafa anaaf isiin adda baaneeti an gargaaree jireettee dubbattoo jiraatte ani surree mataan baafadha laayivii kana tattaa'e isinumaa qeexan hamaa kan isin biratti hamaa dhagaa isinumaa arrabsitan fokkataa kan isinumaa waan barbaaddan gootan kanatu akkasiin bareeddee akkasitti isin argitan san jiraachisaa ture jechuudha. Osoo lolli takka hin uumamin rabshaan takka osoo hin uumamin osoo guyyaa takka hin beela'in osoo daare hin jedhin osoo akkas ta'e hin jedhin dubartii tamii olu jireenyi kenna adduma adda ta'e garuu bakkuma jirtu sanitti akkasiin mataa ol qabattee deemtu gochaa ture. Obboleessuma keessan ka jibbitan kana ture jechuudha. Ana warri jette ani